Ashama arkafuni daawwattoota fi hordoftoota AGM akkam jirtan nageenya rabbii guddaan bakkuma isin jirtan itti isinirraa ajraatu jecha anulee global media irraa odeeffannoo guyyaa har'aa qabannee isiniif dhiyaanneeti jira. Odeeffannoo kana kan gama keessan dhiyeessuun an obboleessi keessan Tolchaa Hussein Maddaati. Odeeffannoo kennaa guyyaa har'aatiin ibsa guyyaa kaleessaa Leetanaant Jeneraal Baacaa Dabalee kennan kan waraana Tigraay 5,000 ol barbadeessineerra jedhu gama keessan dhiyeessa. Ittuu deebi'een sababa olompikii biyyi kiyyaa haadha buddeenaa natti taate kan jedhe waa'ee Salamoon Tufaa maaliif komii guddaa olompikii irratti kaasee waan jedhus gama keessan dhiyeessina. Egaa akka daawwattoota fi hordoftoota keenya kabajamu warroonni YouTube channel keenya subscribe godhanii subscribe godhachuudhaan tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf taasifadha jecha amma kallattimaan gara odeeffannootti isin dabarsa. Akkuma injifannoo waraana bilisummaa Oromoo gabaaftutti akkuma aleellaa warri Tigraay raawwatu gabaaftutti waan gama mootummaatiinis jiru nuuf gabaasi jechuudhaan ibsa kaleessaa kan Jeneraal Baacaa Dabalee baasee yookaan kenne maaliif nu dhiyeessuu didde jechuudhaan komiin ka'uu ni yaadadha. Haa ta'u garuu ani nama akkasiiti miti. Nama gabaasa hundaayyuu loogii tokko malee gabaasudha. Taatee fi oduuwwan jiran baay'ee waan baay'ataniif oduulee dursaa kennamuu qabu dursaa kennee amma mootum ibsa Jeneraal Baacaa san keessaa warroota afaan Amaaraa hin beeknee fi ijoo dubbii Baacaa Dabalee gurra isin buusa. Itoophiyaan aleellaa qilleensaan dabalamee finciltoota Tigraay irratti raawwatteen finciltoota Tigraay 60,000 ajjeesuu himte. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa waraana akka biyyattiitti gaggeeffameen miseensota finciltoota Tigraay 5,600 ol ajjeesuu beeksifte. Waraanni hamaa ergaa baatii sadaasaatti gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u ajjechaa jedhame kun yoom akka raawwatame ilaalchisuun Leetanaal Jeneraal Baacaa Dabalee waan jedhan hin qaban. Haa ta'u malee gabaastonni tarii lolaa tibbanaa gaggeeffameen ta'uu mala jedhan. Kana malees Jeneraal Baacaan hidhattoonni 2,300 madaa'uu fi 2,000 kan ta'an ammoo booji'amuu hime. Sababii waraana kanaatiin ummati miliyoona beelaaf saaxilamuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii himeeti jira. Leetanaal Jeneraal Baacaa Dabalee humnooti TPLF Itoophiyaa diiguuf jechuuf kan himatan yoo ta'u garichi ammoo naannolee ollaa kan ta'an Amaaraa fi Affaar keessatti lolaa babal'ifachaa jira. Diviizhiniin TPLF Humaraa kan Tigraay fi Amaaraa gidduutti argamtu deebisee qabachuuf yaalaa ture guutummaatti barbadaa'eera jedhaniiru Jeneraal Baacaan. Ibsa Jeneraal Baacaa kana irratti gara TPLF deebiin kenname homtuu hin jiru. Waraanni kun mootummaan ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmadiin hooggantoota TPLF kan naannoo Tigraay bulchaa turan jidduutti wal dhabdee baatiiwwan tureen booda sadaasa bara 2020 eegalame. Abiy Ahmad buufataawwan raayyaa ittisa biyyaa kaaba biyyaatti jiru irratti haleellaa TPLF raawwatu ibsuu ture waraana erguun bulchitoota naannichaa aangorraa buusuuf ajaja kan dabarsan. Ergasiin booda namoonni 60,000 lakkaa'aman ajjeefamanii kanneen miliyoonotaan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqaanii muraasni Suudaanitti baqataniiti jiru. Gareen lamaanuu sochii qodeeddii fi namoota nagaa jumlaan ajjeesuu dabalatee gochawwan suukanneessaa kaaniin himatamaniiti jiru. Miidhaawwan taatee waraana kanaan dhaqqaban immootu baay'ee waan nama yaaddeessanidha. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamu baay'inni lakkoofsa amma raayyaa ittisaatiin dhiyaate kunis kan du'e jedhame baay'ee olaanaa yoo ta'u madda walabaa irraa mirkaneessuun rakkisaadha. Akka Jeneraal Baacaan jedhutti nama 5,600 ol barbadeessineerra jedhama. Waan kana qulqulleeffachuun baay'ee rakkisaadha. Haa ta'u malee wanti tokko ifaadha. Waraanni baatii 10 duraa eegalee ammallee gaggeeffamaa jiraachuu agarsiisa. Leetanaal Jeneraal Baacaa Dabalee ibsa sanbata waaree booda wayitaa kennan
yeroo humnootiin jedhaman kunneen itti ajjeefamanii fi itti booji'aman irratti yoo waa hin jedhin illee lolli cimaan haleellaa xiyyaaraatiin deeggaramu himan. Humnooti TPLF waxabajjii keessa harka raayyaa fi deeggartoota isaanii irraa naannoo Tigraay erga deebifatan booda naannoleen ollaa kan ta'an Amaaraa fi Affaar keessatti lola babal'ifachuu eegalan. Torbaanota lamaan duratti raayyaan ittisa biyyaa fi kanneen isaan maddii waraana jiran sochiin humnooti Tigraay akka dhaabbatuuf sirriyyuu bakkeewwan to'atanii turan tokko tokko gadhiisuu akka booddeetti deebi'an gochuu danda'aniiru. Haa ta'u malee magaalaa seena qabeettii yuuniskoon galmooftee Laallibalaa dabalatee iddoowwan murteessoon Affaarii fi Amaaraa keessaa ammallee to'annoo TPLF jalatti argamti jedhamaatii jira. Guyyaa jimaataa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii mootummaan beekaa dhiyeessiin gargaarsa gara Tigraay akka hin seenneef cufuu jireenyi namoota miliyoonota balaa irratti akka kufu taasisaa jira jechuun himatee ture. UN'n haalli balaan beelaa amma jaarraa kana akka ittifamu yoo barbaadame namoonni gara miliyoona 5.2 ta'an deeggarsa hatattamaa barbaadu jedheera. Haa ta'u malee guyyaa sanbataa mootummaan Itoophiyaa guyyoota lamaan darban konkolaattota 152 darban dabalatee konkolaattonni 500 ta'an deeggarsaa fe'uun naannicha seenaniiru jedheetii jira. Bakkeewwan sakatta'iinsa itti gaggeeffamus hir'ataniiru jedha. Haa ta'u malee kan jedhame kana qaama walabaa irraa hin qulqulleessine dhaabbanni UN gama isaatiin guyyattii konkolaataa 100 kan barbaachisu ta'ulleen erga hagayyaa bultii 22 kaasee konkolaataan tokkollee naannicha hin seenne jedheetii jira. Egaan daawwataa fi hordoftoota keenya kabajamoo ibsii baacaa dabalee fi komiin karaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii UN jiru kana fakkaata. Amma odeeffannoo itti aanutti isin ceesisa. Sababa Koree Olompikii biyyi kiyyaa haadha biddeenaa natti taate jedhee Salamoon Tufaa. Seenaa Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabaatiif warra teekwaandoodhaan Olompikii irratti kan hirmaate Salamoon Tufaa sababa Koree Olompikii biyyi kiyyaa haadha biddeenaa natti taate jechuun kumate. Atileetiin kun Olompikii Tookiyoo irratti warra teekwaandoo hirmaachuun marsaa duraa injifatee marsaa itti aanu injifatamuun dippiloomaa argatee seenaa Itoophiyaa keessatti sadarkaa kana gahuun nama jalqabaati. Tapha marsaa sadaffaa irratti qubni harkaa isaa cabee osoo dhiiguu kabaja biyyaaf jecha tapha san adda hin kutu jedhee obsee akka xumure yeroo biyyatti deebi'u Salamoon himee ture. Koreen Olompikii Itoophiyaa kibxata darbee Finfinnee hoteela Shaaratanitti sagantaa badhaasaa fi galateeffannaa garee Itoophiyaa Olompikii Tookiyoo bara 2020 irratti hirmaatanii qopheessee ture. Salamoon Tufaas sagantaa kanarratti argamus biyyi kiyyaa bakka bu'ee seenaa haaraa galmeessuun Koreen Olompikii Itoophiyaa maqaa kiyyaa fi seenaan ani hojjedhe waltajjii kanarratti osoo hin kaasiin hafuuf hedduun akka aaree dubbate himeetii jira. Kanaan dura gosa ispoortii kanaan Olompikii irratti hirmaannee hin beeknu. As gahuudhaaf ani barumsa kiyyaa adda kuteen waggaa 8 dadhabeen deeggarsi nuuf taasifamaa turulleen laafaadha jedha Salamoon. Dorgommii kana aarsaa guddaan itti kaffale. Dorgommii sadaffaa irratti lafeen kiyya cabee osoo dhiiguun dorgome xumure. Biyya bakka bu'ee waan ta'eef Koreen Olompikii sagantaa qopheesse sanarratti galata naaf hin kennine maqaa kiyya hin dhoofne yeroo jalqabaatiif Itoophiyaan bakka bu'ee dorgomelleen jedhanii hin kaasne. Sagantaa Koreen Olompikii Shaarataanitti qopheesse kanarratti qaamaan argamee kabajni naaf malu wannin dhorkameef saganticha dhiiseen bahe kan jedhu Salamoon gochi kun ijoollee na duuba dhufanillee hamilee dhabsiisa jedheeti jira. Ijoollee hedduutu na duuba ana ilaalee dhufaa jira. Ijoolleen kun har'a Olompikiin gahameera jedhanii hamilee guddaadhaan hojjetu. Anas hamilee kiyyaa na cabsan. Ijoollee na duubaas akkasuma. Ani waan natti dhagahamee biyya tiyya haadha biddeenaa natti taate jechuudhaan miidiyaa hawaasummaa irratti barreesse jedha Salamoon Tufaa. Olompikii Meelboorn bara 1956 irratti dorgommii biskileetiitiin yeroo jalqabaatiif Itoophiyaadhaaf kan hirmaate Gabree Damboobaa galateeffamee kan isaa irraa darbamu waan hedduu isa mufachiisee ta'us eere. Komii Salamoon Tufaa kanarratti
kan gaafanne koreen olompikii Itoophiyaa sagantichaa dorgomtoota meedaaliyaa keessa galaniif malee addatti atileetii kanaaf qofa galateeffachuu kan dhiisne miti jedheen. Pirezidaantii itti aanaa koree olompikii Itoophiyaa obbo Minilik Habtuutti akka himanitti sagantaa kanarratti atileetota tokkoffaadhaa hanga sadaffaa ba'an malee kanneen afuraffaa bahanillee maqaa hin dhahamne jedhaniiti jiru. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa kabajamoo biyyi Itoophiyaa kun ijoollee Oromoo ofirraa dhiibuu, mufachiisuu, tuuffatuu hin dhiibne jechuudhaan namooti hedduus komachaa jiru. Odeeffannoon keenyaa guyyaa irraa kana odeeffannoo biraatiin deebinee hanga wal agaruutti nagaan nuuf tura.